Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u. Waldaa Maranataa Yesuus keessatti kan argamtan qulqulloonni Gooftaa, ijoolleen Waaqayyoo, tajaajiltoonnis ta'e amantoonni hundumti keessan akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Ani Waaqayyoo isa ulfina qabeessa abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Nagaa kootii obboleessa keessan Baabarraa. Waaqayyoo na gargaaree anis manni koos nagaadha. Guyyaa irraa kanas Waaqayyoon walii wajjin akka waaqeffannuuf Waaqayyoon keenya ayyaana isaa isa dhuma hin qabnerraa, gaarummaa isaa isa hin lakkaa'amnerraa nu qoodee namaarraa nu godheera. Maqaan isaa bara baraan haa kabajamu, galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Isin akkam jirtu? Hundi keessan Gooftaa Yesuus Gooftaa fayyinaatti hin jajjabaattu? Jireenyi keessanis foonnii fi afurii keessan nagaadha miti? Waaqayyo gaariidha. Haala kam keessatti iyyuu jabaadha. Egaa Waaqayyoof ulfinni haa ta'u. Inni Waaqa banamaa nuu kennee jennaan dubbiinsaa inni afaan qabu akka nutti dubbatuu fi nutti dubbachiisee jennaan walii wajjin dubbachaa, walii wajjin barachaa jirra. Mata duree yaa ilma mootii ati maaliif guyyuma guyyaan gadi adeemta jedhu bifa barumsaatiin namni tokko jireenya isaatti, jireenya hafuura isaatiitti gadi deebi'u caalaa ol guddachaa akka adeemuuf barumsa nu gargaaru barachaa jirra. Eeyyee kutaa darbe keessatti kan walii wajjin ilaallee jireenya hafuura ofiitti maaltu gadi nama deebisaa kan jedhu wantoota irraa of eeggachuu qabnu qabxii lama ilaaleera. Har'a immoo akka Waaqayyo nu gargaaretti itti fufnee qabxii tokko ilaalla. Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhannee kallattiimaan gara barumsa keenyaatti dabarra. Abbaa gaarii inni taate Waaqayyoon keenya, sodaatamaan garraamii qulqulluun inni taate abbaan keenya, galatoomi ulfaadhu, teessoo keessa kabajamaa, teessoo keessa gaarii, teessoo keessa dinqisiisaa irratti galanni tilmaamamuu hin dandeenye si duwwaaf haa ta'u. Siin ceeneerraa, siin darbineerraa, siin baraaramneerra. Harki kee nama namaan inni dinqisiisaan barruun kee nu geggeesseera, nu ceesiseera, nama arraas nu taasifateera. Kanaaf maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin galata guddaa argadhu, kabaja guddaa argadhu. Ololuu jedhe abbaa keenya. Jireenyi koo, jireenyi firoota koo, jireenyi obboloota koo, jireenyi waldaa Maranataa barruu keetiin baatameera, geggeeffameera. Ati Waaqa nu ceesifteetta, galanni maqaa kee duwwaadhaaf haa ta'u. Utuu ati gaarii nu gootu, utuu tola gurguddaa nu toltu, nuyi garuu ijoolleen kee akka ati barbaaddu, akka ati yaaddu, akka ati feetutti siif jiraachuu dadhabuudhaan karaa mataa keenyaarraa deemnee ulfina kee, ulfina abbaa keenyaa tuquudhaan kan si gaddisiifne dadhabina keenya hundaa, cubbuu keenya hundaa immoo nu dhiisuun fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati araara qabeessaa nutti araarami. Yaa Waaqayyo ati fayyisaadhaa nu fayyisi, nu maari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama araaraa nuuf taasisi. Sagalee kee sagalee Waaqayyo isa barachuuf jennu kana foon keenyaan dandeettii mataa keenyaatiin hubachuu hin dandeenyu. Ati Waaqayyo inni barsiisuu dandeessu, ati Waaqayyo inni leenjisuu dandeessu, ati Waaqayyo inni qaruu dandeessu nutti dubbadhu, nu barsiisi. Sirraa akka barannuuf, sirraa barannee ayyaana akka dabalannuuf maqaa leencicha Yihuudaatiin harka keenya nu qabi. Hojii seexanaa, hojii dukkanaa, hojii mootummaa hammeenyaa hundumaa maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin naannoo keenyaa rukuti. Waaqayyo lolaadha, maqaan isaas Waaqayyoodha jedhamee barreeffamee jira. Ergaan badiisaa naannoo keenya jiraachuu socho'uu hin danda'in billaan kee isa haa argatu. Kabajamaa mootii bara baraa kana waan gooteef ulfaadhu, yeroo keenya irratti ulfaadhu maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiitiin ameen.
Egaa qabxii baay'ee dinqisiisaa ilaalaa irra firoo tokko dubbii waaqayyoo kana akka salphaatti hin ilaalinaa. Dubbii waaqayyoo yeroo barattan jireenya keessanii wajjin walitti firoomsuu hin dagatinaa. Ofii keessanii ameen jettanii fudhachuu hin dagatinaa. Jireenya keessan keessatti hojiirra oolchuu yookiis appilaayi gochuu hin dagatinaa. Sababiin isaa sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Akkuma bokkaanii samii keessaa lafarratti gadi roobee duumessi bokkaa ta'ee roobee lafa jiisee namicha isa qonnaa qotuuf immoo midhaan biqilchee hamma ija kennisiisuutti akkuma oliin deebine akkasuma dubbiin afaan kootii ba'u kaayyoo ba'ee hamma raawwatutti gara kootti oliin deebi'u jedha. Kanaaf dubbiin waaqayyoo kun kaayyoo malee hin dubbatamu. Waan raawwatu malee waan galmaan ga'u qabaatu malee callisee afaan waaqayyoo keessaa hin ba'u waan ta'eef jireenya keenya qopheessinee sirriitti of ilaalaa haa barannu isiniin jedha. Egaa wantoota jireenya hafuuraa namaatti gadi nama deebisan hafuuratti maaltu gadi nama deebisa kan jedhuuf qabxii tokkoffaadhaaf lammaffaa yeroo darbe torban arraa walii wajjin ilaallee turre. Arra immoo qabxii sadaffaa qofa ilaalla. Akkuma isinitti dubbadhee barumsa keenya kana yeroo barannutti qabxiilee babbaranu gaggabaabsinee ilaalaa deemna jedhee isinitti dubbadheera. Kana waanan godhuuf sababa lamarraa ka'eeti. Tokko anumtu yeroo bal'aadhaaf iddoo mijaa'aa itti fufiinsaan barumsa dhedheeraa waraabu keessa hin jiru. Bakki ani amma taa'ee barumsa waraabaa jiru hojiidhaaf karaa deemee bakka hin jiru. Bakka sagaleen koo salphaatti ba'ee alatti namoota jeequu danda'u iddoo akkasii buufadhee waan hin jiruuf natti tolaa miti. Inni lammaffaan immoo namoonni hammaan argetti marii adda addaa irratti yaada adda addaa irrattis yeroo ilaalu namoonni sagalee dhedheeraa dhaggeeffachuu hin nufu. Yeroon tokko tokkos nama meeqatu waldaa kana keessaa sagalee dhaggeeffate jedhee yeroo ilaalu gooftaan isin haa eebbisu baay'een keessan sagalee hin dhaggeeffattu garuu ammallee namoonni hin dhaggeeffanne callisanii dhumaa ilaalanii kan dhiisan yookiin immoo bananii immoo waatsaappii isaanii cheekii kan goone immoo jiru. Kun egaa yeroo dhabuudha waan ta'eef tarii sagalee giddu galeessaa namni immoo yaadachuu danda'u barsiisuu wayya kan jedhutti dhufeera. Kanaaf gabaabsee waan an dubbadhuuf sirriitti xiyyeeffannoodhaan hordofaa jedheen jaalala gooftaatiin isin yaadachiisa. Qabxiinni sadaffaan namni jireenya hafuura isaatiitti akka gadi deebi'u kan godhu waan waaqayyo hin abboomne gochuudha. Maalan jedhee waan waaqayyo hin abboomne gochuudha. Waan waaqayyo abboome gochuu caalaa waan waaqayyo keessa harka hin qabne waan waaqayyo haa ta'u kun raawwatamu hin jenne waan waaqayyo kun barbaachisaadha itti deemaa hin jenne yaada mataa ofiitiin oofamanii ilaalcha mataa ofiitiin oofamanii karaa waaqayyo hin jenne irra deemu. Wantichi gaarii fakkaachuu danda'a. Wantichi ba'eessa fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee qajeelfama waaqayyoo keessaa ala ba'anii yaada waaqayyoo keessaa mucucaatanii yaada ofii qofaa dhaga'anii murtoo ofii duwwaa dhaga'anii anumatti gaarii fakkaate jedhanii raawwachuutu jireenya hafuura ofiitti hariiroo waaqayyoo wajjin qabanitti kiristiyaanummaa ofiitti gadi nama deebisa. Firoo tokko gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Sagalee waaqayyoo keessaatii dhimma kanaa wajjin wal qabatu yoonnaan isinii qoodee isa duraa Saamu'eel boqonnaa 13 lakkoofsa 12 fi hanga lakkoofsa 12 hanga 14 sagalee jiruun dursee isinii dubbisa. Innis akkana jedha.
amma utuman fuula waaqayyoo duratti dhiyaadhee in araarfatin Filisxeemonni Gilgaalitti gadi bu'anii ana hin rukutu ta'a jedhee yaaduu irraa kan ka'een ijuma jabaadhee qalma gubamu kana dhiyeesse jedhe. Saamu'eel yommuu Saa'oliin abboommi waaqayyo gooftaan kee si abboome eeguu dhiiftee gowwummaadhaan kana hojjette malee abboommi isaa utuu eegdee jiraattee arra waaqayyo mootummaa kee Israa'el irratti bara baraan siif jabeessa ture. Amma garuu waan waaqayyo si abboome sababii hin eeginiif mootummaan kee jabaatee hin dhaabbatu. Waaqayyo namaa akka garaa isaatii barbaaddatee geggeesstuu saba isaatti godhee dhaabbateera jedhedha. Gooftaan nu haa gargaaru. Kutaa kana keessatti kan arginu arras irratti xiyyeeffannee kan ilaallu yeroo qabnu keessatti yeroo bal'aa yookiis sa'aatii gara caalu kan laannuuf waa'ee mootii biyya Israa'el mootii jalqabaa isa ta'ee nama Saa'ol jedhamuuti. Biyyi Israa'el mootiidhaan buluu utuu hin jalqabin abboota firdiitiin bulaa turanii dhumarratti mootii moosifannaa gaaffii jedhu gaafa dhiyeessan gaaffii isaanii kun gaaffii gaariitis ta'uu baatus tole jedhee waaqayyo mootii moosisuuf yeroo jalqabu namni jalqaba irratti mootii ta'ee filatame Saa'ol ilma Isseey nama jedhamudha. Sanyii qomoo warra Biniyaamiin keessaati. Nama kanatu akkaataan fo'amuu isaatii baay'ee sin ajaa'iba. Yeroo baay'ee filannoo fo'amuu Saa'ol ilaalchisee lallabdoonni yeroo lallaban akka yaada namaatti waan fo'ameef Saa'ol dafee kufee yaada waaqoo keessa dafee ba'e jedhanii yaadu. Garuu akkas miti. Namoonni gaaffii gaafatan malee gaaffii isaan gaafatan kana waaqayyo yeroo isaanii fudhatu gaafa tolee jedhee waaqayyo gaaffii isaanii keessummeessu namni biyya koo saba koo geggeessuu danda'u nama akkamiiti? Nama akkamiitu waldaa koo saba koo geggeessuu qaba jedhee gaafa murteessu waaqayyo nama inni barbaade, nama inni file, nama inni hin ta'a saba koo geggeessuu danda'a jedhee waame nama akkasumaanii miti. Daawit utuu hin moo'iniin fuuldura Saa'ol nama naamusa qabu, nama yaada waaqayyoo dhaggeeffatu, nama mee waaqayyoo kallattii akkamii nutti agarsiisa isaan qajeelfama isaatiin deemnaa jedhee nama Saamu'eeliin bira dhaqeellee horiidhuma baddellee barbaaduudhaaf qajeelfama waaqayyoo nama fudhatu ture. Karaa waaqayyoo irra deemsisu harree mana abbaa isaatii baddellee barbaaduudhaaf qajeelfama waaqayyoo nama gaafatee eessarra baanu akkamittiin deemnu nama jedhu ture. Qaama isaa yoo ilaaltan nama miidhagaa, nama sadarkaan isaa namatti toludha. Akkasumas nama of dhossuu, nama of hin mul'ifne, nama jireenya isaa keessatti na argaa jechuu hin jaallanne nama akkasii ture. Nama naamusa qabeessa akkasiiti. Guyyaa gaafa moosisuudhaaf walitti qabaman illee silaa namni anatu moo'aa arra anatu mootummaa kootu arra mirkanaa jedhee achi bu'ee as bu'ee karaa meeqaan of agarsiisuudhaaf yaalii godhaa. Inni garuu hin ta'u jedhee muudama kana jalaalee dhokachuudhaaf dhaqee kutaa meeshaa keessa nama dhosseedha Saa'ol kun. Gaafa waaqayyo ergaas jalqabaa mootummaa ta'uu inni harree barbaacha deemee mootii ta'uu isaatii gaafa waaqayyo ergaa karaa Saamu'eeliin itti dubbatu maaloo
ani nama xinnaadha. Qomoon abbaa kootii qomoon Biiniyaamiin Israa'el keessaa isa xiqqaadha. Anumti immoo balballi abbaa kootii balballi Qiish. Gosuma warra Biiniyaamiin warra xinnaa keessaa iyyuu balbala xiqqaadha. Maal akkamittiin kun ta'a jedhee nama gadi of qabuusaa agarsiisaa turedha jechuudha. Nama akkasiiti. Kanaaf nama Waaqayyoo nama jireenya isaa gadi of qabee jiraatu nama akkasii ture waamicha isaa keessatti. Kanaaf akka namoonni jedhan yaada namaati waan dhufee fi fagoo hin geenye jedhanii ibsi isaan Saa'ol irratti kennan ibsa qajeelaan fakkaatu. Namni kun nama Waaqayyoodhaaf bule, nama Waaqayyoof abboomamu, nama sodaa Waaqaa qabuuf qajeelfama Waaqayyootiin socho'uudha. Egaa garuu namni akkasittiin jireenya hafuura isaatti jabaa tureef Waaqayyo saba koo Israa'eliin geggeessuu danda'a jedhee amanee sadarkaa itti kenne saba isaa itti laattate kuni jireenya isaa keessatti eessatti gadi bu'uu jalqabe. Namni Waaqayyoon gaafatee dhaqee utuu lola muudamni isaa mirkanaa'iniin gaafa jalqabaa qobaatti dhoksaattiidha kan inni muudama kana fudhate kan inni dibata kana fudhachuudhaaf ergaan itti kenname. Qobaatti dhoksaatti ture. Gaafa dhumaa garuu paabliik goonaa hawaasa duratti beeksisnaa jedhanii gaafa murteessan sana fuuldura dhaqee diinota warra Waaqayyoo saba Waaqayyoo doorsisan tooftaa garaa garaatti fayyadamee qajeelfama Waaqayyoo adda addaa hordofee dhaqee diinota mo'atee deebi'e. Warra Israa'eloota balleessuudhaaf gocha gaggadhee ijoollee Israa'el irratti raawwachaa jiran dhaqee injifatee deebi'e. Nama akkasitti injifannoodhaan deddeebi'u kana maaltu jireenya hafuura isaatii gad deebisuu jalqabe. Booddee immoo jireenya hafuuraatti gad deebi'uu duwwaa miti. Mootummaan harkaa fuudhame. Mootummaan harkaa fuudhamuu miti duwwaa miti. Dhumni isaayyuu immoo hafuura hamaadhaa wajjiniin ta'e baduu ta'e du'uu ta'e dhumarratti. Namni kun akkamittiin jireenya hafuura isaatiitti gadi deebi'uu jalqabe jettanii yoo gaafattan deebii argattan inni jalqabaa waan Waaqayyo isa abboomne raawwachuu isaati. Kutaa armaan olitti dubbifne keessatti sababa yeroo inni dhiyeessu dhageessu sababa wayii kan inni tarreessu wayii dubbataa jirudha. Ani immoo jedhee dubbata isa dubbata Saamu'eelitti dubbata. Amma utuman fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadhee hin araarfatiniin Filisxeemonni Gilgaalitti gadi bu'anii ana hin rukutu ta'a jedhee yaaduu irraa kan ka'een ijuma jabaadhee qalma gubamu kana dhiyeesse jedhe. Ilaala. Iddoo kanatti Saa'oliif namoonni isaa lolaaf yeroo isaan itti qophaa'an ture. Garuu gara dirree waraanaatti ba'uun fuula duraa ijoolleen Israa'el Waaqayyoodhaa wajjiniin hariiroo isaanii tolfatu. Waaqayyoon nu dura bu'ii jedhu. Waaqayyoon nu dura bu'ii dhimma keenya nuuf hojjedhu jechuu isaaniitiin immoo gochi isaan raawwatan tokko qalma gubamu dhiyeessuudha. Bara kakuu moofaatti. Qalma gubamu dhiyeessuun immoo mootii abbaamti barbaade ol galee iddoo aarsaa dhaqee gocha inni raawwatu seermoonii inni raawwatu miti. Ga'ee mataa isaanii qabu. Mootonni ga'ee mataa isaanii qabu. Leewwonni ga'ee mataa isaanii qabu. Luboonni ga'ee mataa isaanii qabu. Raajonni ga'ee mataa isaanii qabu. Tajaajiltoonni kakuu moofaa keessatti faarfattoonni akkuma ga'ee mataa isaanii qabu. Kanarraa kan hafee anumatti fakkaate jedhanii darabeema walii qabanii inni faarfatu dhaqee aarsaan dhiyeessu inni biyya geggeessu dhaqee faarfannaan dhiyeessa hin jedhu ogaa faarfannaa faarfachuu danda'u garuu dhuunfaadhaan akka kwaayiriitti turaniiru bara kakuu moofaa keessa jechuu barbaadeen sanyii leewwotaa keessa. Egaa keessumaa aarsaa aarsuudhaan fuula Waaqayyoo fuula saba Waaqayyoo dura dhaabbachuudhaan qulqullummaa Waaqayyoo mul'isuudhaan kan tajaajilan tajaajila lubummaa kan raawwatan warra kanaaf Waaqayyo gooftaan isaan dhaabe duwwaadha. Saamu'eel akeeka fo'annaa Waaqayyootiin Eeliin edda du'ee booddee iddoo aarsaa Waaqayyoo irra buufachuudhaan
saba waaqayyootiif tajaajila qulqullummaa akkasii nama raawwatu nama aarsaa waaqayyoof dhiyeessuudhaan waaqayyoof saba walitti araarsuudhaan tajaajilu ture kennaa raajummaa cimaas yoo qabaate. Garuu guyyaa Saa'ol lolatti qophaa'ee gara lolaatti adeemuuf jedhu kana keessaa Saamu'eel dhimma garaa garaatiin ko'oommatee dhufuu dadhabee duubatti hafe. Saamu'eel dhufuu dide Saa'ol Saamu'eeliin eega. Diinni dhufaa jira hoduun jedhu immoo hin dhufe. Gidduu kanatti gaafa namoonni harkaa faca'u laata jedhee sodaatu. Diinonni immoo dhufee na balleessaa jedhee gaafa sodaatu. Saa'ol sammuu mataa isaatiin taa'ee yaaduutti ka'e. Maalii aarsaa kana anumti yoon dhiyeesse? Maalii qalma kana anumti yoon qale? Maalii jechuutti ka'e? Qalmoo qalummaa, dhiignoo dhiigumaa, ibiddoo ibiddumaa, kan dhiyaatuuf waaqayyumaa, maali yoon qalee jechuutti ka'e? Akkuma yaade achi darbee ga'ee lubaa raawwatee qalma qalee aarsaa dhiyeesse. Isuma qalma qalee dhiyeessee fixeedhu hin ture inni jedhame. Saamu'eel immoo hin dhufe. Ilaalaa firoo tokko. Yeroo tokko tokko yaaduma waaqayyoo isa gaarii keessaatii hammuma xinnoof jennee keessaa baana. Hammuma xinnoof jennee obsa dhabna. Wanti nu eegaa turre, wanti nu jireenya keenya keessatti barbaannu balbaluma keenya ga'ee utuu jiru nuyi garuu sana keessaa mucucaannee yaada ofii keenyaatiin oofamnee booddee itti gaabbina. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Egaa namni waaqayyoodhaa Saamu'eel akkuma ol galeeni maal gochaa oolte? Maaliidha wanti jirtu kun jedhee isa gaafate. Gocha isaa kana yeroo argu uffata hamma ofirratti tarsaasutti ga'e. Hin gaddee qulqullummaa waaqayyoo hammas gadi buusuu isaatti hin gaddee qajeelfama waaqayyoo seera waaqayyoo hammana gadi buusuu isaatti hin gaddee hin nee Saamu'eel. Sababiin isaa ana beekaana jira jedhanii waan waaqayyo hin abboomne raawwachuun salphina guddaa waan ta'eef. Homaan jedhu jechuun waaqayyoon garaa baruu yaaluun firoo tokko kufaatii guddaa waan ta'eef Saamu'eel baay'ee dheekkame. Sabooda maaliif kana goote jennaan sababa nama dubbise kana dhiyeeffate. Kunoo utuun waaqayyoo hin araarfatiniin Filisxeemonni gadi bu'anii Gilgaalitti na rukutu jedheen sodaadheen ijuma jabaadheenidhaaf ilaalala. Ijuma jabaadheetan kana raawwadheedha. Wanta namni waaqayyoodhaa Saamu'eel itti dubbate dhageessaniittu. Abboommi waaqayyo gooftaan keessee abboommi eeguu dhiiftee gowwummaadhaan kan hojjette malee abboommi isaa utuu eegdee jiraatte har'a guutummaa mootummaan kee Israa'el irratti bara baraan siif hin jabaata turedha. Laala. Guyyaa silaa guddattu ture guyyaan kun. Guyyaa silaa dabaltu ture guyyaan kun. Guyyaa itti sadarkaan kee ol ba'u ture guyyaan kun. Ati garuu waaqayyoon dhaggeeffachuu diddee, ati waaqayyoon eeguu diddee, qajeelfama waaqayyoo keessaa ala baatee waan waaqayyo sin abboomne irratti lafa dhoofte raawwachuu keetiin wal bira dabartanaatiif guddinni qooda ol adeemuu gadi deebitee sagalee jedhutti dubbata. Amma garuu jedha lakkoofsa 14 irratti. Amma garuu waan waaqayyo si abboome sababii hin eeginiif mootummaan kee jabaatee hin dhaabbatu jedha. Waaqayyo nama akka garaa isaatii barbaaddate geggeessuu saba isaatii godhee dhaabbateera jedha. Gooftaan nama gargaaru obbolaa koo. Achumattidha. Garaagarummaa daqiiqaattidha kun hundumtuu kan wal bira darbe. Guddachuunis xiqqaachuunis kan dhufe. Gaddeebi'uunis tuffatamuunis kan dhufe garaagarummaa daqiiqaatti firoo tokko. Kottaa yaada waaqayyoo eeguu wayyaa obbolaa koo. Kottaa yaada waaqayyoo wajji walii galuu wayyaa obbolaa koo. Kana duwwaa miti mudannoon kan biraan kana fakkaatu immoo ammas boqonnaa 15 keessatti Saa'oliin mudateera. Waaqayyo sana yeroo sana akkuma isaatti darbee fi tajaajila itti fufe.
waaqayyo gaaf tokko yeroo ijoolleen Israa'el biyya Gibxiitti ba'anii gara biyya waaqayyo abboota isaanii abdachiise Kanaanitti yeroo galaa jiranii daandii irratti qomoon Amaaleqoota jedhaman tokko ijoollee Israa'elii wajjin wal lolaniiru. Iyyaasuudhaaf isaan gidduutti lola guddaa ture. Iyyaasuun hangafa loltuu ta'ee diinota sana halolu malee lola kana dudduuba dhaabatanii kadhannaadhaan harka wal qabachuudhaan gara harka waaqayyootti harka wal kaasuudhaan isa waliin kan dhaabbatan Musee fa'i. Museen harki isaa akka gadi hin deebinee fi kan isa jajjabeessaa turan immoo Arooniif Huur garasiif garana dhaabbatanii lola kana deeggaraa turaniiru. Gaafa sana lola cimaa sana booddee waaqayyo jecha tokko dubbatee ture. Ani raawwadhee Amaaleqoota bantii waaqa jala nan balleessaa sagalee jedhu waaqayyo dubbatee ture. Sagaleen kun dubbatamee ijoolleen Israa'elis bara dheeraa karaarra turanii biyya waaqayyo isaan abdachiisettis galanii edda mootii moosifate booddee waaqayyo sabni Israa'el mootii edda qabaatanii booddee sagalee isa bareessana dubbate yeroo karaarra jiran dubbata sana raawwachuuf jecha akka Amaaleqoonni rukutaman waaqayyo ergaa dubbate. Ergaa dubbatame kanaaf Saa'ol loltoota fo'atee dhaqee Amaaleqoota wajjin akka wal loluuf ka'e ilaalaa Saa'ol. Innis loltoota isaa fudhatee dirree waraanaa deemee waaqayyo isaa wajjin waan tureef moo'icha waan kenneef diinota rukuttaa jajjabaa rukute. Moo'icha gurguddaatu argame. Waaqayyo kan jedhe namas horiis fixaa ergaan bar isaanitti dubbate. Achuma taa'ee garuu Saa'ol yaada wayii yaade horii gaggaariin kun maaliif baddii yaadutti ka'e. Ilaalaa firoo tokko yaada keessan eeggadhaa. Horii gaggaarii kana fakkaattumaaf balleessinaa jedheetu horii ishee huuqqattu ishee xixiqqoo ishee dudulloomtuu cicciree balleessee ishee jajjabduu ishee gabbattu immoo akka boojuutti walitti qabate. Namoota warra kaaniin fixee Agaag kan jedhamu mootii warra Amaaleqootaa immoo fayyaatti booji'e. Kana hundumaa fidee dhufe. Ilaalaa qajeelfamni waaqayyo kenneef garuu raawwadhuuti balleessidha malee mootii isaanis fayyaatti booji'i miti. Warra horii isaanii warra jajjaboos boojii fidii miti. Waaqayyo immoo jecha isaatiif amanamaadha. Wanta inni jedhe raawwachuu dhalootaatti gammada malee kireetiivitii mataa keenyaa yookaan yaada mataa keenyaa uumne yaada waaqayyoo irratti hodhuu keenya waaqayyo hin barbaadu. Inni ofiisaa beekaadha. Inni ofiisaa guutuudha. Inni ofiisaa qajeelaadha. Waajjira biyya lafaa keessatti yaada haaraa tokko maddisiisnee waan kaleessa hin baramne tokko yoo hojjenne akka nama cimaa tokkotti nama ilaalchisa. Innoveeshiniidha kun jedhama. Inni kun kireetiivitii qaba jedhama. Waa uumuu danda'a namaan jechisiisa. Kun muuxannoo addaati nama jechisiisa. Yaada waaqayyoo irratti garuu waan akkasiin hojjetu. Waaqayyo guutuudha. Waaqayyo beekaadha. Waaqayyo hundaa danda'aadha. Hundaa beekaadha. Waan godhu hundumaa karoora isaatiin raawwata. Kanaaf wanti ammas yaada waaqayyoo keessaa labee waan waaqayyo isa hin abboomne akkuma gaafa jalqaba ija jabaatee aarsaa dhiyeesse amma immoo waan waaqayyo hin jedhin godhe kana raawwatee iddoo dhufee booddee Saamu'eelitti dhufee baga nagaan dhuftee dheessa simatee waan waaqayyo si abboome gootee naan eeyyee godheera raawwadheera waaqayyoof galatoomi jechootaan babbareechee darbuu barbaade. Isa booddee gaaffii tokko gaafate. Maaliidha sagaleen bushaayee sagaleen loonii sagaleen horiyaa si duubaa dhaga'u kun immoo maal inni marratu kun immoo jedhee gaafate. Booddee namootatti quba qabuutti ka'e. Maal isa kana namootatu warra kana immoo galtee qaarsaa ittiin hin dhiyeessitu
galtee qalmattiin hin qaltuu naan jedhee naananis gaariidhuma jedheen fidee dhufeedha. Ilaalaa gaafa yaada waaqayyoo keessaa mucucaannu namootatti quba qabuu jalqabna. Nama kan biraa hammeessuu jalqabna. Abaluun na dogoggorsachuutti jalqabna. Hin yaadattu mitiiree Addaamiif Hewaan gaafa cubbutti kufanii ani dogoggoreeraa badiin kan kooti jechuu caalaa Addaam haadha manaasaa kasase. Haati manaasaa immoo bofa kasaste. Hundumtuu namatti isa kaanitti quba qabuutti ka'e. Yaada waaqayyoo keessaa gaafa mucucaatan kan biraatti quba qabuutu namatti dhufa. Waa'ee ofii dhiisanii sababii abaluutiifan dogoggoreem, sababii abaluutiifan karaarraa kaadheem jechuutti kaana. Garuu sababoonni kun cubbuu keenya nuuf hin dhoksan. Egaa Saa'ol kana edda godhee booddee jecha jajjabaa Saamu'eel ittiin jedheen isinii dubbisa. Isa duraa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 22 fi 23 akkas jedha. Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyoo nama dubbii isaa dhagee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaaree kunoo abboomamuun aarsaa irra caala. Dhaggeeffachuunis moora korbeessa hoolaa dhiyeessuu irra hin wayya. Abboomamuu diduun cubbuu hooda sobaati. Xiiqeffachuunis jallinaa akka Waaqayyo tolfamaa waaqeffachuuti. Sababii ati dubbii Waaqayyoo tuffatteef innis akka ati mootii hin taaneef si tuffateera jedheenidha. Kun hundumtuu kan inni dhufeef gocha inni godheefidha. Dubbii Waaqayyoo tuffate abboomamuu dide sila abboomamuun aarsaatiif nan dhiyeessa jettee dhufte kanarra hin caala ture. Dubbii isaa dhagee akka inni barbaadu akka inni jedhutti akka gammadu Waaqayyo qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadu. Aarsaa asii ol aarfamee hin bareeda jettee ati yaaddu caalaa Waaqayyoof abboomamuuf sagalee isaa dhagee nama hojiirra oolchutu garaa Waaqayyoo gammachiisaa. Ati garuu kanan goone. Ati garuu kanan goone dubbii Waaqayyoo tuffatte. Kanaaf Waaqayyo immoo akka ati mootii hin taaneef akka ati itti fuftee isaaf hin hojjenneef si tuffateera. Namni jireenya hafuura isaatiif tuffatamee gadi deebi'aa yeroo deemu. Jireenya hafuura isaatiif tuffatamee gadi deebaa kan hin deemu. Gadi hirrachaa kan inni adeemu. Xiqqaachaa kan inni deemuuf. Lafa kaleessaa gadi ta'aa kan inni deemuuf gaafa waan Waaqayyoo isa hin abboomne raawwatudha. Yeroo tokko maal fakkaanna? Waan Waaqayyoo nu abboome gochaa jirra. Waan Waaqayyoo nu abboome dhiisnee immoo yaada mataa keenya duukaa luucaa jirra yoo taane ofa ilaallu qalbii itti adeebinu yaada Waaqayyoo wajjin walii agarru hin jedha. Gooftaan nu gargaaru. Inni kan biraan waa'ee nama Rehoobihaam jedhamu. Rehoobihaam nama jedhamu tokkoon gabaabsee isiniif dubbisee yaada isaa isinii qoodee walitti qaba. Innis seenaa bara lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 jira. Darbee lakkoofsa 8 lamaanuun dubbisa akkasidha. Rehoobihaam mootummaa isaa cimsatee ofii isaatiifis erga jabaatee guutummaa saba Israa'elii wajjin seera Waaqayyoo hin dhiise. Haa ta'uyyuu malee isaan anaaf hojjechuu fi mootota biyya biraatiif hojjechuun garaagarummaa akka qabu akka beekanii fi Shiishaaq mootichaaf hin abboomamu jedheera. Iddoo kanatti immoo mootii Rehoobiyaam jedhamutu ture. Mootummaan isaa hamma jabaatutti fakkeessee Waaqayyo wajjin jiraachaa ture. Garuu edda si'a tokko nama guddaa jedhame edda beekame maqaan isaa edda si'a tokko barame booddee immoo maal godhee sabuma Israa'eliin hundumaa wajjiniin guutummaa saba isaa wajjiniin warra geggeessu wajjiniin seera Waaqayyoodhaa dhiise. Gaafa kana Waaqayyoo ergaa wayii tokko raajii wayii tokko itti ergee akka isaan adabamuuf jiran harka diinotaatti kennamuuf akka isaan jiran itti dubbate. Naanii illee qalbii diddiirrachuu yaadanii turan. Haa ta'u dheekkamsa isaanitti dhufu edda isaan qalbii diddiirratanii dheekkamsa kanaan dhiisaaf. Haa ta'u malee lakkoofsa 8 irratti isaan anaaf hojjechuuf mootota biyya biraatiif hojjechuun garaagarummaa akka qabu akka beekanii fi
Shiishaaq mootichaaf hin abboomamu jechuun isaa Shiishaaq mootii biyya ormaatti dhufee isaan lolu kanatti dabarseen isaan kennachuu isaati. Gadi deebi'u hin dhiitamu jechuu isaati. Maal akka baraniif waaqayyoof hojjechuu fi mootota kan biraatiif hojjechuu gidduu garaagarummaa jiru akka arganiif jedhe waaqayyo. Gaafa isaan seera isaa dhiisan, gaafa isaan abboommii isaa dhiisan, gaafa isaan qajeelfama isaa dhiisanii qajeelfama mataa isaaniitiin socho'utti yeroo isaan ka'an waaqayyo murtoo kana isaanitti dabarse. Gooftaan jabeessee nu haa gargaaru firoota koo. Waan waaqayyo abboome raawwachuudhaan, waan waaqayyo hin abboomne immoo raawwachuu irraa of eeguudhaan jireenya hafuuraa keenyatti gadi deebi'uu akka baraaramnuuf waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Galateeffannee xumurra. Bara hamma bara baraatti qulqulluu inni taate waaqayyo keenya guddaa guddifnee sitti gammannaa sagalee keessa dinqisiisaadhaaf ergaa keessa baroota keessatti hin moofamne.